Ashama ilmaan Oromoo harka fuune akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu kan isiniin jedhu ana jaala keessa reedii Adam hordoftoota reedii Adam akkam nagaa qabdu fayyaadha baay'ee tokko adda bannee jirra baay'ee tokko si yaadeera ndoo isi yaade qoyme sirban isin affeera sirban isin affeera baay'ee isin boochisu fageenya nadaweef malee Siyadun difne jolle ko malingo dagaru Pagenya tamatu nagantai Pagenya nadawef male Siyadun difne jolle ko malingo dagaru Kairo tunadawet Wana kasaniti torbe tokko fanga lama keessatti baay'isni adda bannee jirra namoonni gama jalaatiin nagaafattanii reedii eessa badde maannurraa taate naan jettan ani waa tokko sin taane nagaan isiniif qaba garuu YouTube ko torbe tokko fi guyyoo muraasaaf ugguramee ture sababa YouTube ko uggurameef ijoolleen rakkina keessan gama jalaatiin natti mataa turtan rakkina keessan ibsuuf hamga danda'ame yaalee haa turu malee sagalee isinii ta'ee online irratti yookaan bifa kanaan isinii baasuun naaf hin mijanne ture YouTube ko posts like shares gochuu irraan ogguree ture har'a ganna dhiisee jira baga gammadanii anis gammadeetiin jira hedduun isin yaade immoo koomentii keessa mimi'aawaa sanni yaade isinii babbareedduu jaala keessan na waliin taphattanii na waliin haasoftanii na bashannansiisan hedduu yaade namni na arrabsun jiru gaafa asitti namni hunduu jaalala kiyya qabdanii ani jaalala keessan qaba maaliifi dalagaan kiyya isin bashannansiisu koomedii isinii hojjetu akkasumas immoo rakkina ijoollee kennaa sagalee ta'uufidha yeroo hedduu fakkeenyaaf obboleettiin tiyya yoo kan yaaddatu taate guyyaa gaddaa rakkoo cimtuu keessa turte naaf bilbiltee gara normaalatiin yeroo naaf bilbiltutti irraa kaasee rakkoo isis as taa'ee biyyuma masrii kana taa'ee Beeruutitti furuufi danda'ee jira jechuudha. Rakkoo hamtuu isin keessa turte imbaasii wal qunnamsiisee imbaasii rakkoo san keessa akkasii baasu taasiseetiin jira. Kuni waan erga online irraa ba'e dalage tokko ammallee namoonni rakkina qabaatan namoonni akkasumas immootu waan yaaddan naaf himuu barbaadan ani ammas qophiidha. Lakkoofsi kiyya peejii kiyyarra jira. YouTube kiyyarra abootii jala seentanii argachuu dandeessanii akkasumas namoonni isin dhibe gama koomentii jalaanittis yoo na gaafattan ani isiniif yeroo kamus sagalee ta'uun dalagaa dhuma kooti reedii adamtu isin immootu saayibban keessaniif hiriyaa keessaniif share like subscribe gochuu inumaa hin irraanfatina silaa yeroo tokko tokko dhufee live isin aznaanna yookaan isin bata godha ture garuu maaltu na dhoorge beektanii yeroo liivii seenti yeroo live kana seentu live kuni haraaraa yookaan suusii waan jedhamu namatti ta'a akkasumas immootu gama siyaasattis nama harkisa ani siyaasa irraa bilisa akka hin bayeesaniif himeera silaa wanta hedduu dubbachuu barbaada gama siyaasatti irraa rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoo hammaataadha rakkoolee gurguddatu jira dubbachuu fedha osoo qabu garuu yeroo waa'ee siyaasaa dubbatan kana namni faallaa kee deemu waan dhufuuf yeroo faallaa kee dhufsanitti arrabsoo adda addaatu dhufa arrabsoo sanirraa immoo bilisa ta'uun barbaada namni yuutuubara ta'e tokko YouTube yeroo hojjetu arrabsoo irraa bilisa ta'uu danda'a. Kanuma jecha oduu gammachiisaa tokkoon isinii qaba oduu gammachiisaa shamarran keenya kan biyya Arabaatti argamtan hunda keessaniifuu oduu addaatiin isinii qaba yemisiraach isa jedhamu san yemisiraachiin yamaa inni bakka hojjetaa jirtutti rakkinni si mudata yoo si mudate reedii adamtuu qunnan gama salphaadhaan imbaasii kamii wajjuuyyuu walitti dhufeenya koo cimse itti fufee jira torbee YouTube dhabe kana keessatti imbaasii biyyoota sagalii oliitiin walitti dhufeenya cimaa uumetiin jira jechuudha ijoolleen Beerut jirtan rakkoo yoo isin jiraatte ijoolleen Kwaatar jirtan Kuwait jirtan yoo rakkoo isin jiraatte hanga Suudaan bahutti waan biraa dhiisa Suudaan yoo jiraattan Baareen yoo jiraattan biyyoota Arabaatti irraa rakkoon tokko yoo si muddame gama kallattiinis ta'ee gama barreeffama WhatsAppiti yoo na qunnamtan kallattiidhaan rakkoo keessan daqiiqaa keessatti akkasiniif furamu ani waadaa isinii seeretiin hin jira akkasumas immootu rakkoon sun akka furamuuf tooftaalee hedduun
lakkoofsa imbaasii hundaan hin qabaanii baay'isawee lakkoofsa imbaasii Itoophiyaa waan jedhame kan aalama addunyaa kanarraa hin qabu. Wallaahi jechuudha osoo ban qabne kan aalama addunyaa irraa hin qabu. Imbaasii sun yoo rakkoo kee furuu hin dandeenye iyyuu imbaasii sana irratti akkamitti akka dhiibban godhame namni hojii raawwachiistu imbaasii irra jiru sun dirqamaan akka achiisi baasu taasisuun ni danda'ama. Salphaadha nuti Oromoodhaan miira afaan tokko haasofnaa ni beeknaa bar akkamitti akka tooftaa nama tokko cimsinee yookaan tokko cabsuu dandeenyu abbaan barbaade nuun ga'u Oromoo beekamaadha kun. Inni biraan maalinni rakkoon shamarran keenya yeroo hedduu mudatu tokkotu jira. Shamarran tun garaa laafettiidha beektanii garaa laaftanii miskiina warri isiniin kun wallaahi dhugumatti miskiina garaa nama nyaattanii ani hundi keessanuu haadhumatii yana fakkaatanii hundi keessanuu obboleettii yana fakkaatanii beektaa rakkoon isin mudatu takka maalinni waggaa takka yookaan waggaa lama yeroo dalagannutti qalbiin gara biyyaatti nu fiigdi. Biyya galuuf gaafa biyya galuu ennoo kana mee maal faana barbaachisa waan jedhamu wayiitillee hin jira. Namni fakkeenyaaf atamma waan ati galtuuf yeroo hedduu baay'isawee haadhatee yaadda abbaa kee fi maatii kee yaaddee galta. Abbaa kee maatii kee fi haadha keessan gammachiisuudhaaf ati garuu maaliin akka galtu beektaa? Fakkeenyaaf mallaqa gahaa qabattee galuu dhabuu dandeessa. Sababni isaa mallaqa dura dalaydee san maatii kee ittiin gargaaruuf turte ta'a. Hiriyaa kee gargaaruuf turte ta'a. Haadha kee abbaa kee gargaaruuf turte ta'a. Garuu gaafa galtu mallaqa Itoophiyaa 50,100 qabattee galte mallaqni sun akka sin geenne ni beektaa? Maaliif sin geenne? Itoophiyaa gaafa seentu gaafa jalqaba algaa hoteela fi wantoota adda addaatti qarshii meeqa baasta? Qarshii 4,300 baasta. Ati diyaaspoora waan ta'eef biyya alaatii dhufta waan ta'eef maatiin keessi simata waan ta'eef. Anga transportii adda addaa baastee meeshaa adda addaa bitattee mana maatii keetu qarshii meeqa baasta beektaa? Qarshii 800 baasta ammas 4. Meeqa seefa yoo 190 seefa. Gaafa mootu maatii kee bira geette ollaan uffata sirraa barbaada. Daa'imman xiqqoolee wanta adda addaa sirraa barbaaddi. Warri manaa wacii sirraa barbaada. Waa hedduu sirraa barbaada. Ati gaafa guyyaa 15 qarshii 20 ol hin qabdu bakka dhumate. Seeviingii abbaa barbaaddee yoo goote taajjabamta immoo callistee galte. So maaliif isiniin jedhan hin galinaa jechuu kiyyaa miti. Mallaqa keessan yoo danda'ame buuka akkaawuntii keessan irra kaaddaa. Sanuu mallaqa gahaa yoo qabaattan malee yoo dalagaan isiniif taate hin galinaa. Biyya teennat biyya gabroomtu biyya nyaata takkatti qarshii 200 nyaattu. Waaddii diimina takkatti qarshii meeqa nyaatta? Qarshii 200. Qarshii 200 sadii nyaatta 200 rakasa sitti mee beekan qaqqabeeti sitti mee. Gaafa kaanii maaltu si mudata? Dhiphina samuusi qaba. Osoo galuu baadheetta neetworkii gahaan argattu akka hin daganne akka waan jette kana hin daganne neetworkii gahaan hin jiru waan ittiin irraanfattu. Maatii bira jirta akka feete ta'uun hin jiru. Wayiin bitattee hojii wayii eegaluuf namni Itoophiyaatti hojii eegaluuf qarshii 100 ol isa barbaachisa. Gibirri qofti qarshii 10,000 waan ta'eef hojii abbaa barbaaddeeyyuu. Yoo carraa heerumuu qabaatte qofaa. Heerumuudha. Sanuu heerumtu sunu alaa dhufte siin jedha mallaqa birrii guddaa sirraa barbaada. Barri rakkoon kana. Soo akkamtu barbaachisaa mala ofii dhaatu. Gaafa dura Itoophiyaa dhuftu yookaan buuka akkaawuntii qabaatu yoo hin qabaanne yeroo koomiti. Mallaqa keessi walii qabattee galteemi akka Finfinneetti buuten. Buukiin si yaaboo hoomata kora koon qabu buukii si baasa mootummaan baankiin buukii keetirraa mallaqa fudhattu jechuudha. Mallaqa gaafa dalagaa eegalte malee buukii keetirratti mallaqa galchite san akka barbaadden qisaasessitu. Sinii galee akka diyaaspoora illee ofiin gootu yoo gale gorsa kooti kun an obboleessa keessan inni irraa dhagea an obboleessa keessan rakkina keessan tasumallee ani dhageewuun fedhu rakkina keessan bashannana keessan olaantummaa keessan cimina keessaniin fedha. Silaa danda'ame isin narraa dhageessan malee osoo YouTube hojjettanii si fayyada dhugaa barbaaddanii mee namni na dhageessan namni isiniif liqinfame gaafa biyya galteellee si fayyadaa waan akka YouTube kanallee dalaga mallaqa qaba YouTube namni tolatti haasa'u hin jiru mallaqa ni qaba yoo dhugaan seeraan irratti dalaytan keessattuu namni biyya galuu hedu baay'ee isa barbaachisa biyyatti firiidamiidhaan akka barbaadetti ijoollee waraabuu dandeessaa sagalee adda addaa waan Itoophiyaa yaada dheebuu ofiitiifuu yookaan immoo siyaasa ofiitiifuu hiriira dhiistu waan akka hiriira kana kanallee in shashaqqalatanii innaa waan baay'eetu jira jechuudha ani silaa isin gorse waan hedduu jira
warri Saudi Arabiyaa immoo of eeggannoo cimaa godha. Ji'oota 3 isinii kenname. Shamaranis dhiirtis ji'a 3 kennamee fi guyyaa 90 guyyaa 90 keessa guyyaan 30 kuttee jirti guyyaa 60 qofa isin hafe. Carraan keessan baay'ee dhiphaadha. So of qopheessaa mallaqa keessan gama argitanitti facaasinaa dhiiraaf dhalaanis. Guyyaa 90 yoo carraan rabbi si qabee firraa galta waan ta'eef of qopheessi. If qopheessuun barbaachisaadha. Yoo rabbiin nagaa si jiraachisa jiraadhate waggaa kuballee rakkoo miti. Rabbiin isin haa eegu du'aa isinii goonaan. Garuu immoo gaafa galtan bakka deemtantu hin jirre biyyi hundi cufateera biyyi hundi cufate waan biraanis biyyi jirti turi cufaa jirti duraan banaadha cufamtee jirti. Akka biyyas baqatee mootummaa kana iyyata adda addaa ittiin galchine cufanii jira. Amma akka nu biyya kana keessatti akkuma isin beektan United Nation jala jirra dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata addunyaa jala jirra nuti. Mootummaa waliin qabatu kenna nuti waa'ee Itoophiyaa biyya Itoophiyaatti dhalatuu kenna qofa hin malee nuti zeegaa Itoophiyaatti miti jechuu hin danda'ama. Maaliif waraqaa biyya biraatiin jiraanna waan ta'eef. Wanti nu asitti ittiin jiraannu kissii mootummaa kasaasnee jiraanne mootummaan kenna mootummaa gabroonfataa jennee akkasitti jirra. Nuti amma mootummaan sun odoo kanuu ta'uu ta'e nuun taane jennee jiraatu jirra. Kasaasneeti mootummaa wal kasaasaa jirra jechuudha. Jireenya akkanaa kun immoo hedduu isinitti ulfaata waan ta'eef jireenyuma nagaa san jiraachuuf bakkuma jirtanitti of eeggannoon godha. Inni biraa maal argee guyyaa kaleessa ijoollee ta'e shamarranii rabbii sodaadha. Rabbiif jedhaataniin daa'imman mana madam haadhaaf abbaan bira jirtu jettanii aara haadhaaf abbaa san daa'imman ittiin bayina cubbuun isin qaba. Daa'ima afaan hin beeynetti cubbuun isin qaba. Filippinii wayitiin arge baay'isawee Oromoo miti. Yoo dhuguma namummaa qabaattee yoo dhuguma namoomni si dhagayame jechuudha. Yoo dhuguma namoomni si dhagayame daa'imman arabaan tuqina. Araba kabajuuf miti kan akkas isiniin jedhe. Daa'imtu waan beektu. Warri waa beeku gurguddaadha dhugaadha. Arabni doomadha waa jette doomadha horiidhaan beekamaadha. Uummata rabbiin chaw jedhee garuu haloo san daa'immaniin hin bayina cubbuu isin qabamu. Ilmoo teessan irra gaa daa'ima afaan hin bayinii afaan qabanii tumanii uummata harkisanii tumanii lafarra oofanii waan hedduu godhan waan baay'ee garaa nama nyaatuu fi waan baay'ee fokkisiisadha jechuudha. Kana waan ta'eef guyyaa boruu kanumaan xumura guyyaa boruu diraamaa addaa takka isinii qaba. Diraamaa bareedduu isinii qaba. Hanga diraamaan xiyyeessuun isiniin dhuftu isin qophii keessan gootanii akkana eedan abdiin isinirraa qaba. Inni biraa mootu yeroo kamiyyuu wanni isin gorfadhu laayik gochuu hin dagatina. Yaada keessan gama koomentiitiinis kennachuu hin dagatina. Namoonni na barbaadan irra deebi'ee gama abaawwatii yuutuubii kiyyaa jala lakkoofsi kiyya ni jira. Yoo achii dhabdan immootu koomentii jalatti yoo barreessitan koomentii hunda keessaniitu ni dubbisa waan ta'eef riipilee isinii godha lakkoofsa kiyya achiin na gaafachuu dandeessu. Yoo danda'ame immoo hiriyoota keessanilleef qoodaa kana isiniin jedhu ana reedii Adam Tube dhumarratti maal isin gaabbaza? Sirba wayii isin gaabbazu? Sirba? Ni feetu? Okay. Akkam nagumaa fayyumaa hiriyaan qabu kobumaa. Sagaleen kiyya waraabessa sanitti yaama waan ta'eef asumaan nigeera naa turaa isiniin jira baay'ee waan isin yaadeef waan isin godhu wallaale hedduun takka isin yaade wallaahi. Beete suusiin taatanii jirtan koomentii keessan dubbisuun haraaraan ta'e riipilee jalatti yeroo tokko tokko waa waliin jenna. Baay'ee tokko haraaraan taata waan ta'eef ammaaf hanganuman isiniif qabadhee dhufe namoonni akka isiniin jedhe rakkoo qabaatan rakkoo keessan guyyaa lafoo jirutti yookaan guyyoota biraatitti haala gaarii ta'een ibsa isiniif godha. Ammaaf nageera naa tura isin jaalladha isin kabaja. Ciao.